Amerikaan sagantaa niikuleeraa Iraan balleessee jira jettee turtem yaa ta'u malee dubbiin kan biraa ta'em amma garuu haleellaan kun Iraan yeroo gabaabaa qofaaf akka tursiisu odeeffannoon basaasa Ameerikaa haaraa ba'e ni mul'isa. Tiraamp injifannoo galmeessuu labsaniiru bakkeewwan kunneen guututti barbadaa'aniiru jedheera. Garuu dhugaan jiru addam sagantaan niikuleeraa Iraan ammallee lubbuun jira jedhame. Tiraamp Iraan bara baraan dhaabuu barbaade ture garuu hin milkoofne. Iraan qophiidha jettiin hojiin niikuleeraa isaanii akka itti fufu dubbataniiru. Namoonni hedduun akkas jechuu jalqabaniiru. Iraan lubbuun hafte Tiraamp ni mo'ame. که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه دروغ گفت. gabaasni dhoksaa basaasa Ameerikaa akka jedhutti haleellaan Ameerikaan iddoowwan niikuleeraa Iraan irratti raawwatte sagantaa niikuleeraa Iraan ji'oota muraasa qofaaf duubatti harkisa jedhame. Itti dabaluun akka pireezidaantiin Tiraamp jedhanitti hin balleessine jechuun mirkaneesseera. Miidiyaaleen Ameerikaa gabaasa ejensii odeeffannoo ittisaa USA wabeeffachuun akka jedhanitti haleellaan kun yuuraaneemii fi seentirifuujota Iraan guutumatti akka hin balleessine ifoomsaniiru. Bombii fi misaayilonni kunneen seensa dhaabbilee tokko cufaniiru garuu gamoolee lafa jala jiran bira hin geenye jechuun gabaasaniiru. Tiraamp erga CNN fi New York Times haleellaan kun sagantaa Iraan harkisuu qofa jedhanii gabaasanii booda aarii guddaa keessa galuun dhagahame. Miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qubee guddaa hundaan akkas jechuun barreesse. Iddoowwan niikuleeraa Iraan hunda isaanii guututti balleessee jira jechuun barreesseera. Barreessituun pireesii White House Caroline Leavitt gamasheen gabaasni DNA dhugaa ta'uu ibsuun garuu guututti dogoggora ta'uu himatte. Akkasumas iccitii olaanaa waan ta'eef miliquu akka hin qabne dubbatte. Bombii paawundii 30 ulfaatu 14 gadi darbachuun waan hunda haala gaariin akka balleessu namni hundi ni beeka jettee jirti. Ergamaan addaa bahaa giddu galeessaa Steewit Kofooksin irratti akkas jechuun dubbatte. Gabaasni ergamni kun fashalaa'ee jedhu tasuma dhugaa miti jedheera. Iddoowwan niikuleeraa Naataanzii Isfaanii fi Fordoo keessa jiran danqamanii jiru jechuun akkasumas seentirifuujonni harki caalan yookiin hundi isaanii barbadaa'aniiru jedheera. Iraan saganticha deebitee ijaaruuf waggoota hedduu itti fudhata jechuun ibse. Haa ta'u malee gabaasonni ba'aa jiran akka mul'isanitti seentirifuujonni Iraan gonkumaa akka hin tuqamneef Iraan ji'a tokko haga lamaa qofa akka duubatti deebitu kan taasise ta'uu ibsaniiru. Dhuma torban darbee xiyyaaronni boombii Ameerikaa ulfaataa baankar buustar iddoowwan niikuleeraa Iraan lama irratti darbataniiru. Dooniin bishaan jalaa Ameerikaa misaayila Tomahawk jedhamuun bakka sadi rukutaniiru. Tiraamp hojii waraanaa kana milkaa'aa jechuun iddoowwan kanneen guutumatti barbadaa'uu hime. Ministeerri ittisaa Piiteegistan dabaluun waraanni Ameerikaa sagantaa niikuleeraa Iraan balleessuu dubbate. Yaa ta'u malee jeneraalli Ameerikaa Daanii Kaayin caalatti of eeggannoodhaan dubbataniiru. Miidhaan qaqqabe garmalee cimaa ta'us guutumaan balleessuu hin mirkaneessine jechuun ibse. Mootummaan Iraan gamasaan sagantaa niikuleeraa deebisee jalqabuuf tarkaanfii fudhachuusaa kibxata darbee ibseera. Hoogganaan ejensii humna atoomikii Iraan Mohammad Islaamii TV irratti akkas jedheera. Dhaabbilee kana deebisnee jalqabuuf karoora qophaa'e qabna jechuun oomishni itti fufa jechuun ibse. Gorsaan hoogganaa olaanaa biyyattii gamasaaniin Iraan ammallee yuuraaneemii badhaadhina qabu qabdi jechuun taphichi hin xumuramne jechuun dubbateera. Kana dura waxabajjii 13 Israa'el haleellaa qilleensaa guddaa iddoowwan niikuleeraa Iraan irratti banuun saayintistoota fi qondaalota waraana olaanoo irratti ajjeechaa raawwatte. Tiraamp bara 2018 waliigaltee niikuleeraa durii xumuruun sana booda waliigaltee haaraa uumuuf yaalanii ture. Dhumarratti garuu tarkaanfii waraanaa filataniiru. Haleellaan Ameerikaa baay'ee guddaa ture. Xiyyaarota 125 ol fayyadamuu kan dubbatan yoo ta'u kanneen keessaa boombii dhoksaa, xiyyaarota waraanaa, xiyyaarota boba'aa guutanii fi doonii bishaan jalaa akkasumas xiyyaarota basaasaa dabalata. Israa'el haleellaa qilleensaa fi meeshaa addaatiin bakkeewwan niikuleeraa Iraan haleeltee turte. Iraan misaayilaa fi dirooniin deebii kennite. Jalqaba irratti Israa'elii fi USA waan injifatan fakkaata ture. Sagantaan niikuleeraa Iraan barbadaa'ee jira jedhamuun gabaafame. Amma garuu gabaasaaleen basaasa Ameerikaa miidhaan qaqqabe guutuu akka hin taane ibsa. Gamoowwan lafa jalaa Iraan guutumatti osoo hin barbadaa'in hafaniiru. Iraan ammallee yuuraaneemii badhaadhee fi karoora hojii qabdi. Iraan saganticha itti fuftee jirti. Kana jechuun maal jechuudha? Israa'elii fi Ameerikaan haleellaa cimaa raawwatanii ture. Garuu abjuun niikuleeraa Iraan ammallee lubbuun jira. Kanaafuu namni guutumatti injifate hin jiru. Garuu Iraan lubbuun hafte. Karoorri Tiraamp fashalaa'e.
gama biraan Iraan walgahii UN irratti deebii kennitee mirga niwukilaraa keenya hin dhiifnu jechuun dubbatte. Hidhata darbee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraan Alii Beereenii akka jedhanitti Iraan mirga anniisaa niwukilaraa kaayyoo nagaaf itti fayyadamuu gonkumaa hin dhiiftu jechuun dubbatte. Kana malees Ameerikaan miseensa dhaabbata mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniif mallatteessituu NPT ta'uu ishee qeequun ni yaadatama. Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun iddoowwan niwukilaraa Iraan haleeluu simataniiru. Akkasumas Ameerikaan haleellaa kana kan bu'uureffatte gabaasa sobaa daayirektara olaanaa eejensii atoomikii idil addunyaa ta'uu ibsaniiru. Haleellaan kun Iraan qofa irratti osoo hin taane sirna nagaa niwukilaraa addunyaa irratti akka ta'e dubbataniiru. Sababiinsa maqaa Ameerikaan addunyaa irratti qabdu kan miidhuu fi nagaa fi nageenya irratti dhiibbaa kan geessisu ta'us dubbataniiru. Bahreeniin akka jedhanitti Iraan bara 1970 irraa eegaleen seera NPT hordofaa kan turte yoo ta'u anniisaa niwukilaraa sababa nagaa qofaaf barbaaddi jechuun ibse. Ammas Iraan iddoowwan niwukilaraa seera qabeessa ta'an irratti qoqqobbii naga qabeessa hin taaneef haleellaa waraanaa mudachuu himatte. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenya barreessaa muummichaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi eejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa saffisaan tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaafataniiru. Akkasumas tarkaanfii seeraan alaa Ameerikaa fi Israa'el fudhataniif deebii cimaan kennamuu qaba jechuun Iraan yeroo hunda uummata ishee lafa ishee fi mirga ishee kabachiisuuf kutannoo qabaachuu ibsani. Ammas yoo haleelamne ofirraa ittisuuf duubatti hin deebinu jechuun dhaadataniiru. Walgahii UN kana irratti biyyoonni hedduun haleellaa waraanaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan balaaleffatanii dhimmi niwukilaraa karaa nagaa akka furmaata argatu gaafataniiru. Odeeffannoo kana qopheessuun maddeen akka Al Arabiyaa News, CNN, Tehran Times, Reuters fi Jerusalem Post fayyadamneerra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo qabatamoo fi haarawaa ta'an qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannam.